Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi hordoftoota Qilleetu isin raawwannee jira. Arraantana dhufnee jirra egaa maal qabattee dhufee jechuun keessan waan hin oolamne arraantana wanni qabadee isin dhufe Qilleetu fannistuu fi carraatu akkasuma ammaas Liinaa ni beektan jechuudha. Asumaanu Liinaa asumaanu Abbaa Manasii TV Liinaa wallabdee isaanii ni beektan jechuudha. Asumarraa wanni qabadee isiniif dhufe maal jechuun keessan waan hin oolamne wanni qabadee isiniif dhufe arra Qilleetu wallabdee Liinaa fi asumaanu Abbaa Manasii asirraa maali isaan kana maal jechuu deema jechuun keessan waan hin oolamne asumaanu kanarraa maal jechuun keessan wanni Qilleetu qabdee dhufe maal jechuun keessan waan hin oolamne wanni an qabadee dhufe viidiyoo tana hanga dhumaatti nu wajjin daawwatuun yookaan nu faana turuun afeerraa kiyyaan isiniin jira. Hadis agartan jechuudha. Asumaanu wallabdee isaanii Liinaa fi Abdallaan wallabanii turan. Wallabdee isaanii tanarratti asumaanu Abdallaan injaartii xiyyaa yookaan isa kanaan eelaa baasee jechuudhaan loka cabsee jira egaa mucaan sunillee amma isaanii wajjin dhiyeenya kana egaa wallabdee Liinaatii fi Abdallaa irratti baay'ee takka isiilleen Abdallaan Biraaninaan akkuma beekamu fannistuu bira jirti. Kanarraa isii tana egaa baay'ee takka illee dhukkubsattee turte baay'ee takka illee asumaanuu egaa eegamnaa baate namni tokko egaa isaa barra waan warrifamteef arraan tana Abdallaan isaaniitu na jalaa baase yaada ja'uun mucaa baakuraa guddaa fudhatee baakuraa guddaadhaan loka tana keessa dhahee loka cabsuudhaan waan beekamu. Kanarra wanna fungaa'oo dhugaa dubbanne baay'ee takka nama ajjeesa dhugaa baay'ee takka nama gaddisiisa. Kanarra hoblilleen sin qabu jechuudha. Nilleen gammaddu jechuudha. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya wallabdeen isaanii tungaa akkuma itti fufee jira. Kanarraa nutis waan qabannee dhufne isin qabannee isinii dhufnee jirra. Mee viidiyoo fannistuu fi carraatu ni beektanii. Namni bakka dhugaa gisee dhufte hin gammadu. Bagara bisi baase. Dhaamu guyyaa kanaaf illee warri gammadanii du'aa naa gootanii. Akkuma beekamu egaa ni daawwadhaadha. Wallabdee isaanii egaa mucaan kun mana haakimaa dhaqee luftillee egaa baay'ee takka dhaamtee diidaa kanallee baakuraadhaan dhahee jaanii. Isaa fi fannistuu fi jaan dachas jaan kun innillee nama chaanaalaa qabu taatullee garuu hin beekamu. Kanarraa nama hariyaa hin beekamu. Baakuraadhaan diidaa kana keessa deemuu illee cabsee jira. Si jaartii xiyyana jalaa baasee jee Abdallaan lafatti darbee jiru. Kan walleen osoo dura fiiguuti mana arabaa gubbaan garagalee hoogaa arabaa irraa walleen garagalee na fakkaatee luttitti nulleen cabdee mucaan ammaan kana egaa rabbi biyyisuu jennaa asumaanuu egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya mee viidiyoo fannistuu fi carraatu waan hin ilaalu. Fakkeenyaaf namni kuni osoo himenne dura namaa jira. Osoo dhoyne dura namaa jira. Nama guddaa jira. Fakkeenyaaf anuma kanattu Abdallaan kun guyyaa dubbatan waa'ee isaanii dhaadate malee Abdallaan maal sii fi isaa'u dhiiban manguddoo sanirra. Akkasii. Immoo silaa maal godhuu qaba ture. Asumaanuu egaa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyoo tana agartan yaada. Dhugaa baay'ee takka waan mucaan ijoolleen baay'ee takka nama yaachisaa. Dhugaa wanni isin karaa du'aa manaaf godhaadha. Dubbiin gartee yookaan hinaaffaatuun dandamootollee yookaan maalillee hin qabdu jee jira. Kanumaafuu dhugaa baay'ee takka nama yaachisaa. Silaa kuni namni tokko yookaan namni
Andi guddaan tokko jidduu haasee waan kana jidduu fitee waan bareeda jeeyyaadha. Amma kanarraa dubbiin tun awwala bakka irraa kaate ni beektan jeeyyaadha. Asumaan jaallatamtoota fi hordoftoota keenya isiif dubbii kana bishaan itti dhugan. Asumaan okaa wallahi anillee kan jidduu kana baay'ee takkasiin irraa bitee jira. Asumaan ogama keessan dhufee jira akka gartee viidiyoo guyyaadhaan isiniif gaddeenu isin baay'ee hamileen itti godhaa share subscribe like godhuudhaan nu bira dhaabbadhaan afeerraa kiyya. Kanarraa isaan kun maali wanni irratti ol ga'an dachii takka waliin qotatan yookaan jaarsii takka walitti qaban kan irratti ol ga'an maali? An akka dhaamsa qillee tuubitti isaan kun maali wanni isaan waliin qabu? Waan kanarraa yoo keessamaa'u namni gartee yoo quba tokko namatti qaban qubni tokko nama qabde sadii yookaan afur gama kee deebi'aa jira. Akkasuma akkuma beekamu dhugaadha duraan fannistuu billeen carraatu billeen baay'ee takka iddoo kana akkuma beekamu sooshaal miidiyaa irra waa hedduutu deemaa jira yuutuuba kanarra. Wallabdeen isaanii eega akkuma itti fufuutti waan jiruuf kanarra arraan tana osuma jiru gaafunu Abdallaan amma dura mana mucaa dhaqee Abdallaan dhaqee jaartii xiyyaa isaatu na jalaa baasee jee ulaa irratti dadhabuun waanuma beekamu. Kanarra inni kun nama saahiba kiyyaati nama gartee wal beenu yookaan nama hojii nyaanne akkamittiin inni kun siitu jaartii xiyyaa na jalaa baasee yaada ja'uun naa gabbayyee ulaa irratti dadhee innillee jalaa diddee ulaa gartee irraa banuu waa diddee ka'ee kutee jechuudha. Kanarraa arraan tana osuma deemuu isaa fi fannistuu argatee isaan kun nam shanjaa ni ga'anii isaan waan firraa quban qabneef deemaa dhufanii kun hoggaa isaan darajaa ol ba'an jechuudha yookaan gibbii jala tatta'an yookaan mana jala tatta'an kanarraa hoggaa isaan biroo kutan kun achii baakuraadhaan yookaan ulee ni beektan jee yaada ijoolleen amma biyya keenyatti yookaan mancaan beektanii Hacaaluu Hundeessaa jee jira Harargee mancaa karraan Tuulama farda leenjisee akkuma jawsan kanarraa yookaan baakuraa yookaan ulee biyyaa sanillee argatullee baatan hadiin inni jira hadiidaan itti gaddiisee muddee tan addaan kutee bishaan ammaa tana itti gaddiisaa kunuumee dhaamu biyya kanaaf namni gammade jee yaadu namni bakka dhugaa gisee dhufte hin gammadu dhaamu biyya kanaaf gammadanis bagara bisi baase dhaamu biyya kanaaf illee warri gammadanii du'aa naa gootanii fi hagartee sitti kaatanaa jettanii sunti keessanuu galatoomaadhaan isin jaawwanne rabbiin fi takka illee hin oolamtu waan ta'eef kunis amtoomtoon asumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenyaa viidiyoo tana agartan jee yaada. Kanarraa gaafuma mucaan akkuma agartan kana asirratti akkuma agartan kana kunuu luyti isaatillee cabtee mudhiin tunillee adda buutee jiru. Inni kuni haadha abbaa isaa bira hin jiru maatii isaa bira hin jiru yoo taates haadhuma mana isaa yoo nama fuudhe taatellee haadhuma mana isaa bira jiru. Biyya namaa tana keessatti yoo carraaqatte malee yoo dalagatte malee namni gartee guyyaa tokko si dhukkube guyyuma tokko akkuma si geessa malee guyyaa lammaffaa akkuma si geessu jechuudha. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya inni kun namni luka cabsilleen Abdallaadha. Sababa maali? Sababa jaartii xiyya siituu na jalaa baase yaada ja'uuni mucaa kana luka cabsee jechuudha. Luka cabsuun namni ilmi namaa tokko lafaa ka'eeti aadaa qabnaa safuu qabnaa nama kana baakuraan dha'uu osoo hin ta'in jechuudha manguddoo jira. Manguddoo sanirratti wal himatanii waan jiru yoo jidduu fitan isaan kun akkana wal hin godhanii jechuudha. Kanarraa inni kun gaafa bakka kanaa lafaa ka'e Abdallaa fi inni shaara irratti ol baasanii yookaan ableenuu ni jira. Namni kun ni beekan namni biyya namaa keessatti wanni hinaaffaa jedhamtu waan safaataan seenaa namni obboleessa ofiitu jaartii ni ajjeesaa jechuudha. Waan takka hojjete akka ni ajjeesa. Maaliif yoo ta'an
namni dhalaan ergite du'an sodaatu akkuma jaansan wallahi baay'ee takka nama ajisa. Mucaan kunis gaafa lafaaqee inni kun nama dhiiraati yookaan ilma dhiiraa tokko Abdallaan kun sodaachisuudhaan nama hedduu sodaachisuu osoo hin ta'in inni kunis lamarraa dhalate qaba lammeerraa dhalate qaba. Wanni kun waan asi dhaabbatu taa'u miti. Maaliif yoo naan jettan yookaan gosummaatti deemti yookaan hanga nama keenyaa itti deemti jechuudha. Kanarraa inni kunis gaafa rabbi fayyise Abdallaa wal dhiisuun ta'an yookaan dhiisuun taa'u jechuudha inni kun. Kanarraa isaan kun nama biratti dhiyaatan laalanii dubbii kana jidduu fituun jaala kama ta'a jedhe. Sanirraa immoo ilmi namaa tokko lukkuun taane yookaan horiin taane baahuraa fudhatee lokaa nama cabsu jechuun har'a keessatti yeroo amma jiru tana keessatti kan nuti Oromoon loka cabsuu osoo hin ta'in diina keenya loka cabsuu qabna nuti jechuudha. Loka dhahanii wal cabsanii ablee wal diddiruu osoo hin ta'in odoo diina keenya ofirraa qolannee ofirraa dhorgine nuti har'aas hin jirru jechuudha. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya baay'ee takka wallahi nama ajisa. Kanarraa asumaanuu carraa tuubii fi dachee tuubilleen waan kana keessa jiran natti fakkaate. Kanarraa har'aa wanni qabannee dhufne wanni yookaan qabaddee dhufe an gama kiyyaan tanaan qabaddee isiniif dhufe. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan naaf tura. Hanga viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nagaan nuuf tura isiniin jenna. Inshaallah yoo isaan kun dubbii isaanii fixanillee wal jidduutti haasawanii fixatanillee ana akka kiyyatti waan bareedaa jeen jaata. Kanarraa anilleen inshaallah rabbi guyyaa guyyaa waan babbareedaa qabaddee isiniif dhufa. Keessaafuu yuutuubarii Yaman keessa jiran yaaddu guddaa tokko keessa yookaan dheeran nu geessaa jiran maaliif maquma keenyaa nuti geessaa jiran yookaan maquma keenyaa nu balleessaa jiran. Yuutuubarii Yaman kun waan akkanaatti jiran kun asii jaartiin eelaa baasee jira kaan ammoo asii jaartiin ilma irra dhiiftee biraa deemti. Maal taatan Oromoo maaliidha garuu kan na dhibe isin kana malee waan biraa yookaan ni dhabdan waan daleedan ni dhabdammoo waan akkanarraa dhiiftanii yookaan waan babbareedaa yoo daleedan akkam taa'eetti waan bareedaa jedhee yaada. Asumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya isinitti dadhabdan jira. Subscribe, like, share godhuudhaan nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan nuuf tura.